Masriin keessa walii galatti waggaa 5 turtan jechuudha. Waggaa 5 ture. Masri keessatti wanni mudannoo jedhame kan addatti jireenya keessa isin mudate jira. Jireenya keessatti mudannoo kan jedhamu taate daa'iman naa dhalate. Intala duraan naa dhalate. Dhiira 5 booda intala duraa takka argatte. Maatii wajjin deemtan moo maatii achitti fuutan? Maatii eega gartee Naayiroobitti maatii fuudhe. Dhiisee biraa deemee ama tokko booda yaammadhe. Achitti tuuba gaafa dhufu gaafa achii dhufani ilmaan lamaan dhufanii Naayiroobitti ilmaan hedduutu naaf dhalate ilmaan 4tu dhalate hangi kun akkanaa deemaniiti lama naafani gaafsan jechuu yaani gaafa Naayiroobiidha jechuudha ilmoo sadiitu akiramee lamani jirti akkasin naa dhufanii warri jechuudha. Masritti ilmaan lama dhalle ilmaan lamaan keessaa tokko of duuba deebi'e. Achumatti ammallee afraffaa jechuudha. Afraffaa jechuudha. Achi booda walumaa galatti ilmaan akiraa deeman ilmaan kee 5 dhiira 4 fi dubara takka. Duuba gaafa Masrii sanii wanni na qunname waa'ee da'iinsa warra kiyyaa jechuudha. Ilmoonni dhalattee ilmoon akkuma dhalatteen mana haakimaa seentee dura mana haakima hadhain isa keessatti namni tokko arge maas dhuftannaan jedhe nuti hin beeynu ilmoon muslimaa ganda kana seentee nagaan hin baatu barnaan jedhe hirrifanne akka malee akhir shay maal godhan daa'ima harka irraa muranii gabbaasan hospitaala sanitti joo daa'imaa ta dubraa harka tokko shanacha kana xiqqoo kana irraa obsiisanii irraa muranne dhukkuba tokko qabee dhukkubatu harkatti maalii ta'e harka irra du'e maal jedhanii gaafsan duuba ta ruhiin dabarte san caalaa natti ulfaate warra ruhiin dabre san caalaa harka muruun sun akka malee na godhe isaa barra mataa keessa jabaate waan godhu dhabe achi fiigee rakaa lama salaate rakaa lama salaatee rabbi achuma na qabbaneesse salaate rakaa lamaanatiin mudannoo santu jira alhamdulillah gama mucayyoonni jirti amata 8 moo akkana jirti amma warra qara'u jirti iskulaaf mana barumsaa baratu jirti maashaallah rabbi jiraachise harki ammoo tokkicha harka kaaniin dalagatti kaaniin illee xiqqoof gargaarsifti lamata akkasuma guyyaa biraatillee ilmoon biraa nu dhufte ilmoon biraa yeroo dhuftu gara haakimaa yeroo deemnu ilmoon tuni haakima ol seenuudhaa fi warra keessa lafa bu'uun takka taate. Gibbii ol seenee gosin akkana siree harkaan qabattu ilmoo lafa buute. Ilmoo lafa buute tana naaqanaa qabe. Warri haakima hundi rifatee dhaabbate. Dhiiga waliin ilmoo san akkanatti akka mataan isii lafatti bashaq hin jenne xiqqoo rabbi baasee akkana qabe. Baadhadhee achi booda warri achi fiigee as fiigee. Wanni jedhee guyyaa lama akkana jiraatee du'e. سنلين سنجوا سبحانك ربي قرما تدات المديراتي ربنا كسرها بوسنا أنا جماعة دوبا أنا دي كان أرجين إسي ilmoo yeroo san akkasi qabu warri nu rifatee dhaabbate hormaan sila waan kana naanneessu qaxabi'aa ta'eefu rifatanii dhaabbatan ammoo uf jabeessee qabu godhe ilmoo san qabe ilmoo lafa buute mataan xiqqoo malee lafan dhaben jechuudha. Waan gaafsan ajaa'ibeerra namtichi baajaajiin nu yaabbise suuta deemi jennaan aboo deemi hayyee jedheetuma ni ari'aa itti gadhiisa aboo deemi hayyee jedhee ari'a edaa kaaliqaatu kaaliqa ari'u jira waan ajaa'iba rabbiiti. Baajaaji irraa gabbuunee yogguu gartee mana hospitaala ol seennu durii ilmoo lafa buute jechuudha. Silaa kana dhalatti. Silaa yoonni fi gubaatee kana dhalatti. Waan santu dabiree alhamdulillah. Kun kagama hayaataati jechuudha. Alamatni alhayaatu alamatni fi alamatni gargara. Namallee laalessiti. Namallee barsiisti. Namallee laalessiti. Namallee barsiifti. Obsallee gaafa dura yeroo ilmoon na jalaa deetu hin gaggabaa ture. Dhawaatuma keessa ijoollee alaan jaalladha isin jabaataa dhufe. Namoonni jaalladha alaan jaalladha hin gaggaba. Boodarra ammoo ofirraa dhiibse. Maal na goote sabrii naa kennite jechuudha. Obsa naa kennite boodarra gaggabsuu ofirraa dhiibse. مصائب قوم عند قوم فوائد مصيبان غند غريبوت وغند غري غرستاتي اسر حواسني نو دغي فتاجرو جيرينيا كان كيست واحد نما مودتا
mana maatii hunda keessa nageenyi hin jiru tasgabbiin hin jiru mana hunda keessa qananiin hin jiru warri musiibaan akkanaa isin tuqte nama isinii olii akka jiru namu musiibaa kamuu keessa hiriyyaan dhabu kan nama isaa oliin dhabu hiriyyaa musiibaa kamuu keessatti jechuudha asirraa gorsa guddaa akka isinii ta'u nan hubadha nan abdadhallee ustaadha waan isin mudatee fi jiruun isin laalessite kamuu rabbiin jazaa isinii haa kafalu masriin haala kanaan jireenya akkanaa keessatti dhandhamtanii waggaa 5 keessatti fixanii keessa baatan jechuudha sababni keessa galiinsa keessanii maal ture sababni keessa galiinsa biyya san eega xiqqoo waa itti babbaratan diinii fi dunaafillee keessa taa'uun namaan qaceelu jedheeti ilaale namni waan barate tokko meedisiisuuf biqilchuudhaaf barbaachisaadha sun biyya galuu na barbaachisa biyya gala jedhee muradhee goojoota akkas waan adamaa kana qabuuf jecha asii gala jedhee murteeffadhee ammoo dubbiin ahbaashaatuun qabbanaa odidde dubbiin girgiriin mootummaadha ka naam gaabsan ahbaashin hedduu du'ee jiralleedha waa'ee gartee biyyaa tanatu gaabsan girgirii waan biraati jirjiirama irra qaceele gaafa osoo abiyyiin hin qabatin duratti gaafa sochii qeerrooti wal qabatu sanitti kuffisa wayyaanii girgirii waan biraati osoo abiyyiin irratti korin girgirii gartee biyya keessa jiru sanii wali qaceeltee bakka biyyatti himijjaa'u ta'uu argee jennaani gara Naayiroobii bikkoo irraa beetti dura Masrii irraa kallattumaan gara Itoophiyaa qubachuuf yaadee ibidda biyya keessa jiruuf immoo biyya jijjiirtan jechuudha biyya jijjiiree sababa jecha gara Naayiroobiitti achi deebise jechuudha sababa gartee ta'aliimaatiif jechuu barsiisaatiif sababa da'awaatiif gamas deebise Naayiroobii achi booda jisini jijjiiramte moo Naayiroobiin waggaa 5 booda deebitanii Naayiroobiin namnilleeni wala daaru daara akka qallechi jedhe sani gaafan deebu biyyillee biyyaa namnillee achi hin jiru laftillee achi hin jirtu wanni hundi nama tokko malee nam durbeenullee yaa'ee laftillee akka durii sanirraa hedduu jijjiiramte wanni tolellee jira wanni badellee ni jira waalaa kulliin jam'aanni keenya shabaabni ijaaramee jira gaafa naqu shababa haaraya ijaaramee kan durbeen osoo hin ta'in qeerroon biraa ijaarameetuma yeroo an dhufu akkuma nama beekuutti na dhiyeeffatan jechuudha akkuma nama duraan wal beekuutti na dhiyeeffatan simannaa gaabsanii osoo hin ta'in osoo nam tokko hin beekin Naayiroobii seenee achuma keessa eeguman gabbee namni beekuun salaamu alaikum baluu dhuftanii yaani gura na beekullee achuma agartee baluu dhufe jaanii ni jijjaanii warroonni shabaabaa ka ijaaraman kun ka dur nan beeyne achi booda akkuma dhufeeni naqee balatanii wanna sirreeffatanii gartee haala isaanii waan jijjaanii darsii eegalle asuma darsiitti fufunuugaa akkasitti maasha Allah kidima isaanillee itti fufaadha haala sanitti turre gaafii ummanni kumaatamni sammuu keessaa qabu ka garuu gaafachuu rakkate ka osoo har'a ani gaafadhee fi itti gammadu tokko sin gaafadha gaafiin sun Sheikh Muhammad Waadoo sagalee isaanii malee fuulli isaanii kaameraa jalaa maaliif dhabame maa dhokatanii kaameraa jalaa jiru gaafii ajaa'ibaati gaafii nama seeqachiiftu yoo fedhan illee nama kofalchiisuunis ni mala duuba kaameraa wanni dheeysuu fi waa hedduu